Baranjiraadhu keessa qilleensi baay'een dhufee na raaseera. Wanti jaan argamuuf hin argamne dhufee natti bu'eera. Akka waan hafuutti miti akka waan hin hafneetti dhufee natti bu'eera. Garuu takka iddoo koorraa hin mittiqne nachuman naabbadhe. Yeroon isaa gaafa ga'u narra dabarse narraa lafaan ilmi Waaqayyoo Yesuus. Iddoo gad hin dhiisin. Nama simbira jiru iddoo kee gad hin dhiisin jedhaani. Kiristiyaanni maaliin beekama beektu? Iddoo isaa dhaabbatee Waaqayyoon eeguudhaan beekama.